Amaarri waa godhan maal godhan jira jedhan namni amaaraa du'e illee majalallee see I think so qabeenya isaa malee amaarri illee kaa jiru waa ta'e hin jiru. Akka qabeenyaatitti kan namticha haayilee fi kana fa'a hoteela isaa ammallee wannaa ililliidhaa kan zuwaa jiru kan wanni hedduun bakka lootti horsiisan qabeenyi kun saamame warri gartee makiinaan meeqa gubatee tarraa'ee karaa kana gubbatti wanni naaf hin jiru bar qabeenyi subhaanallah qabeenya miiliyoona osoo hin taane biliyoona herregamu daaraa ta'e bar qabeenya biyyaa daaraa calul godhee gandi kun naga qaba Itoophiyaan gara biraatiin Oromiyaan gara biraatiin naga qaba. Ilmi daafee laal eessa ganda as gubee warra himatu namni bar siyaasaa beeku amma laal Baqqalaa Garbaa ganda maqaa dha'ee himatu kaan keessa balaat maaliif yoo dubbiin ammaatti gandoon sani galaa mire akkamitti ganda kana keessa balaa kaasa. Daara godhee wal afee calul godhee kaa ilmaan arsiyaa gas kunoo yeroo isiin onnaan geette ofirraa dhoorge uummanni warri tuulamaa achumatti nurraa jira yeroo hadaamaa dubbiin geettee isiin tuulamatti asee jechoo dhufti achumatti wallaahi tuulama jagnoo cinaachu wallaahi isiin yeroo garii beektaa wallaahi jagna uummanni tuulamaa kun. Gaafa caaluu achitti ofirraa dhaaban gaafa gartee kabbabushillee kabbabush achuma nurraa dhaabii janii asiin beekaa biriyaadha gartee namni tuffatu arsima malee bada sababa Oromoo keessaallee uummata tuulamaallee kaawwan maraan kabajaa bakka guddoo kennaafi kabbabush. Ati arsii yookaan ilma sikkoo mandoo taatee jennaan beeksistee dhatanii na toorii irraa guuraa dhiisaa waan biraa bu'aan qabdu akkas dabala. Gingilfatee jala kaageena kun ammoo warra takkaa dhiira dargini bare jagna arsiin jagna qabdii beekaa qabdii warra hin beekne kun hinaaftuu. Warri gartee magaalaa Finfinnee keessa jiru kaa sabaa sablammootaaf hundi isaatu maal jangaaf kan arsii ati mattaawaqiyaan kee jenna utaante leebaa. Bayi hattu namni hundinuu arsii warra qabeenya ofii gubusanii isiniin qabeenya gubdan Oromiyaa bu'aa qabdan yaan ilmaan sikkoo mandootiin akkasii jedhan yookiin jibira dhaaba. Magaalaa Finfinnee kana keessa bayi utaas yanni utaa. Anteen biloo Oromoo ittiin ijoolleen barsi jedhee Oromoo qeetee gubdee dhuftee teena gubuu deemtaa siree buluu deemtaa amma bayi deem ganda amaaraa bulu. Akkasii rabbi diqqeesse hedduu namaa. Eessa seenaan mootummaa akkanaan agarree kunoo Oromoo ta'u arsii ta'uu kennaan hin jettu bara. Oromoo ta'uu kennaaf hoteela keessaa nu ariisisaadha. Bar manatti dhaqee gubee ganda isaa hoteela keessatti ijaarame. Mana babbareedaa makiinaa miskiina karaa deemu. Kunnoo Shaashamannee irraa ka'ee Finfinnee dhaabbatu bar karaan rabbii kun makiinaan cilee ta'ee gubatee daaraa ta'ee bar biyyi biraa nagaa biraa wadi deemu. Hadhallee Mustafaan Jawaariin arrabse akkana jedheenitiin ati maalii yoo jaartii namaa fudhatte ati maalii yoo gurgurtee akkasii jiraatte maalii taate bututtuu ganda keessatti bakka isiin dhufte irraa wallaallee walaa itti akuun garte warra gartee kibbaa kan. Oromoo taatee dhadha ganda keessaa gartee nyaan Mustafaa barbaaduu jettu adda abii namni yoo jiru Mustafaa ajjeesa. Ameerikaa kana isteetan keessa jiru Siyaatil irraa eegalee Minisoota eenyu Kanaadaa magaalaa guddoo irratti maqaa fayyada bad bar warra dur jagna keenya naan jedhu bar warra dur qabsoo Oromoo tana waan taate Oromummaa nutti barsiifne keenyaa kana waliin turre bar warra sheekaa gartee namni akka waliin ati wallaalu osoo namni waana godhe narra du'an jedhu warra nab dur malee nyaateen dhun adda Jawaar argee jennaan Mustafaan nama biraa ta'ee du'a irratti narra murteessanii bakka argitanii ajjeesa irraan fuudhanii ittiin heerumsiisinaa masgiida dhufee akkan salaan laal majnuun jettiin aram masgiidni karabbiiti jarriin ijaarre jarruun masgiida nama dhattee salaan du'a akka waan jarri nama awwaaltu jaraanii awwaalanii akka waan ijoollee tiyya yookaan tafuutuuf ta heerumtullee jarri naafuutu ani jazbaa yeroo jalatti heerumsiisu warra uf nyaatu arsii qulqullutti yookaan Jimma yookaan Gujii yookaan Shawaa Oromoo qulqullu Islaama qulqullu haqa dalagu ka zaaliman ta'in ka rahima beeku ka haqa beeku ka dhugaa dubbatutti malee zaalima kanatti ilmooti yata kennu qaran ilmooti yatti kan irraa itti fuudhu ilma eenyuuti Oromticha ta'u yoo akka gartee gandatti as deemee bakka gartee riqiisii kaay ni ilaalaaf irraan fuunee ittiin heerumsiisinaa haga hadhaa albee qalattee doolara guurtee birri guurtee na jala yaatee hagadha. Gaangisteeratti binnatte kana laal maaliif kan isin dhaqe jabinni yartuu ganda keessa deemtu kana laafaa reebi jennaan jaartiin tiruu reebdee jedhan abbichuu waa godhuu dadhabanii kaayoo isaa tana kan fayyasuu dadhabanii acaaluu nyaatanii dadhabanii Abdul Jabbaariin ajjeefteetiin mootummaa ajjeesachuu deemti uummata akkasiiti dhagaa Abdul Jabbaariin Amaara ajjeese Tigiree ajjeese Oromoo ajjeese
Hacaaluu inni ajjeese Oromoo ajjeeseen. Kanaaf lafti halkanii jaradha. Dr. Abiy Ahmad Ali Oromoon nama biraa siin jechuutti hin jiru. Laal dhaabbichuun jalqaba Oromticha. Eegasii Itoophiyicha. Eegasii Afrikicha. Eegasii ilma namaa gartee nama hundaafuu waa godhu. Jagna beekaa hayyuu nama kana dhiisii barnamoo jagna jedhanii jira beektee jagni hagatti yoonni martu. Kana kennaa Rabbi kenneef wallahi. Maaliif nama kan Rabbi nuu kenne beektu haga miidhamneef hawwonni keenya abboonni keenya yaa Rabbi jedhan. Harcanii gammoojjii keessatti hafanii gudeedamanii biyyaa yaa'anii Minisootaa Oromoon nama 50-60 jiraata. Roorroo birraa biyyaa bahe manguddoodha jarri kun. Irra guddaan namoota kana harka 175 namoota gartee manguddoo. Qe'ee ofiirraa ganda ofiirraa waan bakka tolaniif san irraa facanii biyya namaa keessatti akka jiraatan nutu beeka. Akka itti jiraatan nutu beeka. Ameerikaa jiraadhaaf namni noo manguddoon gandaan tolti, ardaan tolti. Akkoo akaakoon eessumaan soddaan waa maraan tolti hin qabdu. Ijoollee achi hidhatte sirna hin qabdu. Isaan bakka isa guddatan qaban gabrummaa akkana godhe. Hadha isaan san hiree kana argatanii hadha Oromoon waliin argaa jiru. Namni gabbayee wal keessa deemee afaan ofii dubbatee namni masaraa mootummaa kakalee kabliinikii keessatti hadha hoogganee waa godhu. Jeneraalonni keenya kantiibaan keenya waa mara deeme kan uummanni sun argachuu hin dandeenye. Dhara itti banii kijibsiisaniiti achi teettee hadhallee horii irraa guuratan. Fuud istaampe amma itti raampi dhaabe. Manguddoo gartee $200 kennanii fi afaanii guurtee agabsanii wannatti guuratti manguddoon tun gartee dubartiin sabbata hidhatti dhiirti ijoollee durriyyee tana harkaa guurataa fi paantii keessa hodhatteeti kana jawaarii kenna kana gartee shanii kennattee akkasitti deemti manguddoon. Jiruu ilma namaa takkan dabarsine Oromoon hin bilisoomne dhallee jedhanii. Teekinooloojii akka namaa fayyadamtee beektee asin dhufte eessi. Haga cubbuun irra dalanne beektan. Ka ganda keessa irraa uummanni keenya yeroo silaa nagaan bahee galutti balaan adda Arsii Lixaatii fi Wallaggaa fi Shawaa fi Gujitti buute Baaleetti hin bu'in. Mee bakki qulqulluun hadha Oromoo keessaa Baalee maatiin yoo namtichi kun diina ta'e hamtuu ta'e uummanni Baalee hadha paarlaamaa irratti galata ergeefi. Muummichi ministeeraa maal jedhanii galata isin nuun ergitanii jedhee muummichi ministeeraa jagna gartanii Oromticha. Nutu galata isinii galcha maaliif? Irdii Oromoo maqaa Oromoo jagnummaadhaan paarkii bineensa keenya irraa eegallee lafaaf qabeenya keenya tiksitanii osoo diinni waa isiniin godhin dhugaa jirtu san nuu keettanii galata uummata Baaleetii miti kan nu galchu nutu uummata Baaleetii galchuu qaba paarlaamaa irra jedhan laal jagna. Oromticha laal. Jimmaan hin faarsine baraabbachuun dhaqee jimma. An jimma dhaladhee jimma keessa dhadhee kanan godhe abbaan jifaarsan dalakan yoo jedhe silaa irraa malti ollaa. Garuu haqa ta'uu laale hadha. Hadha osoo Itoophiyaa guutuu rakkoon kun jiraate balaan hadha jirtu tuni warri kibbaa hundi nagaan jira. Naannoon Somaalee nagaan jirti hadha. Balaan kagale nafxanyoota lamaan qofatti. Nafxanyaa Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa jirtuu fi naannoo nafxanyaa qofa rakkoon jiru hadha. TPLF waa dhabde hadha. Jaraa gartee mi'eeffattee diriirfattee ijoollee biyya faranjiitti guurattee kaazinaa keessa waa guurattee bayyanataa jirtu yoo isin ija banatte abbaan jalaa du'ee dhamaatee baqattee asii galte amma gartee achii ammallee akkamitti gartee daara kana keessa jiran ta'a labba illee harka qabamte gartee abbichuun ni beeka Finfinnee keessaan baafan holaa baddee akkasii tasa wanna harka dubbiin harkaa taateeti bakka tana deebi'uu asaniin tattaafatte. Nafxanyoonni illee kaleessa gartee TPLF irraa fudhatee bakka jiraa. Jarris akkasii gartee Mangistuu Hayilemaariyaam abdattee osoo jarri teettu hullum nagar xoor gimbaar osoo jedhu guyyaa mataa keessaa bararee Zimbaabuwee bu'e sunillee akkasii kaleessa qullatti hafte. Aandee osoo yeroo akka tasaa takkatu araa kiiloo deebine jetti gartee jarri silaa. Nuuf sabaa sablammoota illee haxooftee dhabamsiiftee akka lamuu namni waliin jenne nu godhuuf. Oromoon maal dhabdan? Maal dhabdan? Eenyu deebisuudhaaf dhagaa muka buutan? Mee yoo gaafatan teessanii warra dhaqawwee guuratee gaara galeef warra qaqawwee fudhatee gaara galee deeggaru maal dhabdan yoo jedhaniin maal jetti mee amma osoo teessan maal dhabdan maal dhabdanii ammoo maal nuu fiduuf yoo jedhaniin eenyu hogganni kee yoo jedhanii eenyu itti ijoolleen tammaan shanii osoo akka taate lama ofiin harkidatee kun galu hoota karaa nagaatiin gara galte waluu quban qabdu bar warri galeef warri hafe osoo arga walii dhukaasaam eega paartiin tokko eega kun gal nam tokko lama tokko lama luqqee galuun gamtaan buqqee gal wal quban qabdu asumatti akka hin daganneen dagadhee jechuudha gidduu kanatti. Shan yoo ibsa siin baastee dhageettanii bishaan Abbayyaadhaa Oromiyaan laaluu jedhan. Yeroon jarri TPLF jennu Shaabi'a jennu nafxanya jennu dharseetanii marroon bakka bu'aan marroo irraa dubbatu miidiyaan dhiyaatee waan jedha dhageettanii bishaan Abbayyaa Oromiyaan laalu
Oromoon kanaaf du'uu hin qabdu jedha jechuudha. Maaliif eega bara tana dubbiin isiniin jedhu. Maaliif abbaa jaraattu mureetiin TPLF kenne Mallas Zeenaawiidha. Bari ijoollee jedhan dhiifama naa godhaa lammiitti saba kiyya ijoollee illee namni guddaan illee dubartii illee marroonfaat warra isin jala yaatan afaan Tigree akka Tigree caalaa akka warri itti dhalate afaan gartee Tigree ta'e amma Oromoon bara Oromoon magaalaatti Oromoon baadiyyaa afaan Oromoo irra gargari. Eenyu afaan Oromoo qulqulluu dubbata warra baadiyyaati. Namni umrii ganna 20 fi namni umrii ganna 30 afaan gargar dubbata. Afaan Oromoodha dubbatan kun bara afaan laaqame bardi qaalaan marti guute ka afaan amma Oromoon dubbattu kun. Namuu wama fuudhee haasaadha fedhe barreessee si kenna haasaa. Oromoon kaleessaa afaan bakka meeqa adda qooddee dubbatti. Haasaa qulqulluu bakka yeroo isaa eeggate dubbatan gartee. Giraamarii amma akka afaan Ingiliffaatiif fidan kana qaba afaan Oromoodha. Jechoota dachaa hojjenne jecha dachaa amma namni dhaamaal kanneen fa'aa isin jechuutti jecha yeroo namni jedhe namni afaan Oromoon beekne hiikaa isaan beekne. Mammaaksa sheekoo oduu durii. Wanni kun hundi akkaataa itti dhufee lafa kaa'amu qaba jechuudha. Kanaaf warroonni hedduun yeroo maaliif akkam gooti manguddoon dur ijoolleen afaan Oromoo qajeeloo akka baratu maaliin tokko qaran meenuun naayim hibboon beektanii naannoo gariitti hibboo jedhan hibibmoo waa jennee naannoo keenyatti hibboo jedhan hibib jedhan waas jala shibib jenna amma nuti gamana aadee gamasiin nyaatee beeki naayim jedhan maal barsiisaa jiran dubbiin tun dubbii dachaati maal abboo bar gamana aadee gamasiin nyaatee yeroo jedhe rasaasaan ajjeese hibboon tun bar akkasii walii himan maal abboo maaltu jira gamana aadee gamasiin nyaatee mimaa jedhanii namni bineensa waa nyaateef taa'ee eega fayyaalessi garii rasaasaan ajjeese waa'ee diinaa isaa jiranii bara. Warri sirkaa cufatee sirbaa siin jedhan maal jechuun gam tokkoon si barsa beekinaa siin jetti maaliif wanni maali qoraasuma amma qoraasuma ittiin ijoollee ammaa kana magaalaa beekan beeku afaan Oromoo beeka siin jedhama qoraasumni maali waa tetteen qoraasumni maali yoo siin jette qoraasumni muka ittiin qoraasan sani aanan akka agartee ekspaardin ta'an firiijin qabdu Oromoon kalee qoraasuun hoo maali isa san baakteeriyaa achi keessa jiru sani ibidda san keessa kaanii itti cufanii baakteeriyaa san ajjeesan jechuudha. Maaliif fayyadamte Oromoon qoraas abboo kaajaniin garte. Abboo qoraasee akkamii guchuma san qoraasee siin jetti. Takkaa xuunxoo qoraasanii maal jedhaa jiran guchuma xuunxoo qodaa sadarkaa wanna saniitiin xiqqaa guddatti ajjeese jechuudha. Garafee tumee waan jenne dalagee loon galu jira. Qoraas kanan beektu amma yoo lafaa dhufa ammaa kana gaafa. Ammallee nama tokko haasaa keessa galitti waa dhoorguu barbaada. Nama gabaa gaman haasee ol mormu yookaan gosaan gumaa fixu haa ta'u dubbii ilaaluu haa ta'u. Ittiman hin didaa irkisan hin jigaa mala guchuma luffichaa. Maali diyameeta nama ho'i cadhi lakki jedhanii dadhaban. Dhiis lakki. Akkanaan dhiisa abboo maa dubbata dhiisan nama ammaati goota abboo cadhuus afaan qabadhu siin jedha namni ammaa manguddoon dur siin hin jettu mammaa ka'uu dhabgooti. Beekaan uf jalattu wallaalaan uf jalattu beekaan baargamattu. Laal afaan Oromoo kanadha yoo gaafatte ammaa kana maal jechuun siin jedha. Maaliif kan mara keessi dhaqee beektan? Sabni Oromoo kun saba bilchaataa, saba gartee waan hedduu ati yoo keessa dhattee fageessitee ati ilaalte. Amma ijoollee abbaa yoo lolu, jaartii abbaa yoo lolu, gurbadhiis ebalu nyaata kakkennime. Akkas dhaabata namarra dhufee nyaanni jira mee dabal buusaa mee bunni hafee gad dabalaa shaayii hin jettu Oromoon durii. Dura koodii warri waamuu fi osuma jedha abbaa manaati bare waa jirani. Jaartii yeroo inni akkas jedhe cologgatettee tumaan qorii ilaalti yoo dhadhaa ta'e waan hanqate yoo jiraate gadiin dhufti.